kanaafuu irra caalatti ati jalqabatti islaamummaa fi ani akkamii waliin deemaa jirraa jettee adda baasuu qabda. Aniif islaamummaa walii maali? Ani qajeelfama islaamummaatiin bulutti jirama bulutti hin jiru. Islaamummaan amantii yoo ta'e ati immoo hordofaa amantii sanii yoo taate wanti ati ittiin buluu qabdu qajeelfama amantii sanii ta'uu qaba. Tokkotu waan jedhe ani yoo islaamummaafis bu'aa buusuu dadhabe nama islaamatti ka'u rabbiin an taasisanii jedhe. Ati islaamummaadhaafis bu'aa yoo buusuu dadhabde hawaasa keetisifis bu'aa yoo buusuu dadhabde jalqaba nama amantiitti duuluu hin ta'in. Nama amantiidhaaf bu'aa buusu, nama hawaasaaf bu'aa buusu, nama ilaalcha gaarii addunyaa tana keessatti hambisee deemu, nama dargaggoota akka dargaggootatti laalee akka amantiin islaamaatti ajajjetti dargaggoota san islaamummaa irratti isaan qajeelfama kennuuf ta'eeti argame. Rabbiin ilma namaa kana sanyii takkarraa lubbuu takkarraa uumee ergasii bal'ise addunyaa kana keessatti. Aadam alayhi salaam gaafa uumamu rabbiin dhabamarraa isa fide wama hin jirre wahii nama isa taayise ergasii ruuhii isatti afuufe. Aadam gaafa jalqaba wama hin jirre wahiiti jechuudha. Wama hin jirre rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa argamsiise. Nama kanallee wama hin jirre rabbi argamsiise. Aadamiin alayhi salaam rabbi biyya irraa isa uumee ergasii ruuhii isaa itti afuufe. Ruuhii itti afuufe nama ta'ee argame. Nama ta'ee argame jennaan amma sakkiin ittiin qanani'uuf jecha haadha manaa isumarraa uume. Hawwaa cinaacha isaatirraa uume gaafa kana cimdii ta'anii jechuudha. Cimdii ta'aniit ergasii ilmaan horan. Horteen ilmaan isaanii sun hadha addunyaa keessatti faca'ee sanyii baay'ee ta'ee gosa hedduu ta'ee saba hedduu ta'ee faca'eetiin hin argame jechuudha. Hortee santu guddate. Horteen sun guddatee babal'atee akkuma mukki dame mukki tokko yeroo biqilu maal godhata? Akkuma hidda lafa keessatti bal'ifataa deemu gubbarrattis damee babal'ifataa deemu. Aadam nama tokko ergasii horteen amma jiru kun hortee isaati wama isarraa dagaage jechuudha. Wanti isarraa dagaage kun bal'atee dagaagee fagaataatiin hin dhufe. Kun immoo maal uume as keessatti deeme horteema isaa kanatu maal ta'e gosa garagaraa ta'e saba garagaraa ta'e akkasumas halluun isaallee garagara. Inni kaan adiidha, inni kaan gurraacha, inni kaan diimaadha. Amma gaafa kaan gurraacha ta'e argamu, gaafa kaan diimaa ta'e argamu, inni kaan adii ta'e gaafa argamu asitti maaliif taateen kun argame? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kana maaliif godhe? Maaliif kaan adii godhe? Kaan gurraacha godhe? Kaan diimaa godhe uume? Maaliif hunda isaa wal qixxeessee uumuu dadhabee? Gaaffiin jedhu yeroo baay'ee maaliif wal qixxeessuu didee? Gaaffiin jedhu yeroo baay'ee ni ka'a. Sababbiin rabbiin waan tokko hikmaadhaaf malee wanti inni taasisu tokko illee hin jiru. Rabbi waan dalagu keessatti ogeessa hin gaafatamu. Waan fedhe dalaguu danda'a. Garuu wanti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa halluu akkasumas afaaniin ilma namaa kana qoodeef kuni maalitti qajeelcha jennaanin tokkochummaa isaatti qajeelcha. Kana kan dalage eenyu jedhee namni akka beekuuf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Rabbiin danda'a waa hundaati. Rabbiin gosaa fi balbalaan ilma namaallee qoode. Akkuma rabbiin quraana keessatti suuraa hujuraat keessatti rabbiin ayata 13 irratti ilma namaa kan hundatti lallabee waan jedhu yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namaa yaa namaa jedha. Dhiiraa fi dubara goonee isin uumnee jirraa. Akkasumas gosaa fi balbalas isiniif goone. Gosaa fi balbala sabaa fi gosa sabni guddaadha gosti immoo kan saba san jala jiru jechuudha. Kana hundi gooneef maali jennaan akka ilmi namaa kun wal beekee waliin jiraatuufi wal beekumsaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilma kana sabaan qoode isa kaan saba jalatti illee gosaan qoode. As keessatti ammoo gosti xiqqaan tokkolleen gosa guddaa tokko gadii miti. Gosti guddaan tokko gosa xiqqaarra wanti ittiin caalulleen hin jiru. Akkasumas horteen adiin hortee gurraacha irra wanti ittiin caalu yoo jiraate sodaa rabbii qofaa. Kanaaf adiin gurraacha irra hin caalu, gurraachis adii irra hin caalu, diimaanis gurraacha irra hin caalu. Garuu wanti isaan ittiin wal caalan yoo jiraate akka rabbiin quraana keessatti ibsee jirutti sodaa rabbii qofaa jedha. Kanaaf sodaa rabbii qabaachuutu amantii saniif bulutuyyuu caalmaa ilmaan namaa addunyaarra jiran
caalchisee yookaan dabarsee namaaf kennu. Inni kaan namaa kennuu ni danda'a? Lakki namaaf kennuu hin danda'u. Kanaaf maaliif hin qaanfannee wanti an jedheef maaliif hin qaanfanne mata duree jettu wanti filanneef ilmi namaa yoo qaanfate safuu eeggataa, duudhaa eeggataa, amantii eeggataa, akkasumas gurra isaallee eeggataa, gurra haadha abbaa isaa eeggataa, gurra saba isaa eeggataa, gurra gosa isaallee eeggata. Yoo qaanfate jechuudha waan fedhe dubbachuu hin danda'u. Yoo hin qaanfanne immoo qaallichaan sun maaliin mutlaqi jennaan gadhiifamaa jechuudha. Gaafa adama hin qabne, gaafa naamusa hin qabne, gaafa tarbiyaa hin qabne namni kun maal ta'a? Waan fedhullee waan dubbatu hin laallatu, bakka itti dubbatu hin laallatu, yeroo itti dubbatu hin laallatu, jecha dubbachuu hin hedullee hin filatu. Qaanfii waan hin qabneef wama fedhe dubbata. Kanaafuu ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam yoo kan qaanfanne taate wama fedhe dubbadhuu jedhan. As keessa maaltu jira? Kottaa meeshee Muzayyan. Asirratti icciitiin waa'ee sabummaa, gosummaa keessa jiru gaafa dubbannu gaafa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa kan akka isaan wal beekaniif gosaa fi sabaan isaan qoqqoonne jedhu asirratti kun maal mul'isa? بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جنة جرة حمزة تكلو بقجرات عليكم السلام ورحمة الله بقجرات عندك سنو بقجراتني حقيقتي وايني سالفيد أما تدورين كاسن كل ما تدوري الدور تيسادا ربين كي نقاف إلمنا ما كان وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قاف جدو قصوتي هدو بلبل كيستي جلا هنگا قباتت اسن تريسيني بفكانان اسن نقاف جدو مالي قال ميسا وهما هي مجرى لتعارفوا جده مالي دافي والهبرتني في جده والهبرتني والبرو كان دوبا مال تجرى دنديتي ربي كنا اغرسيسو دنديتي ربي كنا مركنيفتو تجرى قافا اما سبحان الله ارضي هرما كان كيس يو ارغتنا انه كعبه كانتي يرو توكو توكو هركا مرتني المنا ما كان قافا لالتن دنديتي ربي كنا وما اساك ادا كان وان دك صفتن باي تجرى كعباتي نمني يرو طوافاف مرمارو كان وسغرغرات دفا tokko dheeraa guddaa tokko ka banii aadamii miti kuni waan biraa ta'uun hin mala jettanii shakkitantu jira. Tokko immoo gabaabaa tokko jira. Tokko immoo gurraacha tokko jira. Tokko adii tokko jira. Adimmaan kunu gariin adii naxaa jira. Gariin immoo diimaa jira. Gosoota hedduu jira jechuudha. Kana gaafa harka maratanii yeroo tokko tokko hojii rabbii kennaa kana akka itti rabbi ilma namaa kana hundaa'u aadamimaa fi hawwaa irraa gadi uumee gadi diriirsee ka'ee tokko dheeraa tokko gabaabaa tokko fuula bal'aa tokko immoo fuula dhiphaa gaafa godhu gaafa kan akkanatti uumee rabbiin kenna tarreessee ilma namaa kana gaafa laaltan dandeettii rabbii kennaa kana mirkaneeffata namni. Kanaaf waqtilaafu alsinatikum wa alwaanikum jedhami quraannu waldhabbiin afaan keessanii asumatti naannoo kaabaa kana yeroo namni xawaafu tokko arabiffa tokko dubbata tokko ingiliffa tokko immoo waanii chochocho jedhee akkanatti waan intaane waan taphataaru fakkaata. Garuu inni afaan isaa dubbataa jira. Sirrinya dubbatu jira dhugaa waa walitti haasa'u jiran. Waqtilaafu alsinatikum afaan keessan wal dhabuun tokko afaan tokko haasawaa tokko immoo afaan biraa haasawaa. Wa alwaanikum bifti keessan kun wal dhabuun kun marti isa gosti keessan wal dhabuun tokko gamarraa tokko gamanarraa wal haa barruuf. شوف ولا فقانو يتبيكا ولا بروفي ولا بروف ولتي علي عنف ولا هجال عنف ولا كبنف ولا بينف ولا فابينف ولا نادم له فيجو اكيد نمني ولا بروف قافا نمني ولا بري توكو ولا رانديس ولا تديس مالي والجراد ابد مالي دينا ولا توفيمي تيجو لكن قضيه تنقر دلقات اما حياء نقطه اولا كافتن سن الراك دلقات نون باني واي اما حياء كان حديثه قريب كاس تنجره الحياء اذا لم تستحي فاصنع ما حديث يكون اول لسامال جرايو ان من هاسوا انبياء لي الرا والدالي دفي هاسوا انبياء لي الرا هفا كتئ كيسا كان يجو ما يجو انبياء هندي ادم الراكاسه نبي نوح نبي عيسى نبيون هندي وللرا فودا كا هغا نبي كنات اس وللرا دبرسن كان نسخمين كيسا هنرفمين نبيون هندو مو تقچو كان ديسم مالي تجرا اذا لم تستحي شيئا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يو كسالن قبا نتاتي اكما فيتي تاي كجدو حديث يكون علماء ني كلام كتكاين توكو
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يجون أمري تهديداتي أججأ في ظاهركم الله كيس أكبر. صداجتها كيس جرى مهم. إذا لم تستحي يوكن سالفة نداته فاصنع ما شئت أكا فيت قلت وما فيت هدلق وما فيت هاسي كما فيت تيجي إن دفتاي بودين كان بودين كيس سباك يتيدي إن قابتا أكا آية القرآن بيرا قلت كيس جوارا قلت بكت قلتم قبضوچو نما بيرا دفتامي ايه نوبر دفتا اعملوا ما شئتم الله إنه بما أكبر. تعملون بصير الله اكبر ما هو ما فيت اندلقا مهم. ما قبا إسن قبنامي إسن أرقا جرامي أديم سكيسن هند قبا إسن قبنامي أكا جتشو سنيتي جتشو توكو أكا كنادا إذا لم تستحي يوكا سالكا إن قبان نتاتي نما كان فين قبني نما سالن قبني نما سفون إيقن توكو يوكا تاو تاتي فاصنع ما شئت ديبي أكا فيت قولي أما سي أرقنا إيه سباكي تلعيتامي توكو مو مالي دا خبر إذا لم تستحي أتو يوكا وان سالفا نتاتي اصنع ما شئت يجون أكا فيت قولتا سلاتو سلاتو ملكان كيتي وان سينجر نون قبن كاس مالي أملوا ما نما وان سالفا نيتي أكا فيت هاسون أكا فيت أفتو قدي فما ويتي قدي فما وهيتي يجو إسافي حقيقتي مثورين كن مرتيسة يرو تلي قافت ماليف كيستو در إعلاما يمكن وسائل تواصل يمكن سوشيال ميديا الرتي وايك أنيتا هاسون هدو مرتيسة صدركا كم الرجل ربيتو أمتي صدركا هاسو غريو دبتني جتن هاي كوني جتشا ورا ميديا تيس يرو نمان جن رجل بيتو لا حول ولا هاسو قاني هاسو سفودا لا حول ولا قوة إلا بالله يومي كما لفبلو كنتو كما مسيدة كيست لفا أرجلتو قلقل كنو دكاتيتني كلاسي سينتني ميديا ربلامي وإنا إليه راجعون صدركا كم الرجل قانين بدي سفون شبه نمني أكفي هاسون كران ساقمه sadarkaa yoo namni tokko jecha kana jedha laalaa kun jecha warra miidiyaadhaati jecha warra tiktookaati jecha warra feesbuukaati ما هذا الكلام نمني ربي تأمنه بك في يوجراته اتق الله حيثما كنت مالي في رسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كان جلنا بكما في تجرات ربي كان سودا بكما في تجرات ربي كان إيجاد إيستسديمت كيسوم مالذات بيا كيس جرات بيا أنا جرات الدجرات تنما وجه جرات ربي كان كيسودا بكما جرتت ربي سوداتو ماين هاسو ني كيس ربي سودان افانينا ربي سودان جچوراني نوتي ور ربي سوداتو جچوراني لا والله نمني كربي سوداتو مالي داني هاسواني الربان افتان اديمسان اكتبوني اكديموني اكتبيون اكغلوني هر درغغيسي كيني مچاون شمارا درغغيسي اسلاما اني غدي فيطني خلاص اكفيني هاسون سالفي غافا جنو بيكا صدركات درات نمني كسالفه من الله سبحانه وتعالى ربي الراي كسالفه قانين كن جدن سالفي وني jedhamu kun osoo inni jiraatu baate namni waa walirraan ergifatu jedhan kale beeytu osoo qaaniin jiraatu baate keessummaan mana tokko seenee buleen bayu jedhan osoo qaaniin jiraatu baate namni tokko namarraa waan tokko fudhatee namaan galchu jedhan waan ilma namaa kana walitti hidhu hawaasummaa hawaasa tokko ka walitti hidhu waliin jireenya hawaasaa ka walitti hidhu kabaja walii ka walii kennisiisu kabaja walillee walii kennisiisee akka rabbi biratti illee kabajamnu kanu godhu ture silaa qaaniin laakiin har'a namni keenya sanirraa baheeti arraba kana kadaangaan qabne akka hawaasni keenya kalee nama adaban qabnee fi naamusa hin qabne akka fedhe haasa'u ka arrabni isaa godan qabne gaara bakka itti dhaabbatu gadabiin qabne jedhaniiniin yookaan immoo nama nyaara haadate jedhaniiniin akka fedhe haasa'u khalaas homaa wanni sadaan geessu hin jiru sadarkaa sanirra geenye shabaaba keenya dhugaa wallahi wanti amma dubbachuu jirru kuni waan qaama qofaa miti waan qaama qofaa miti qalbii namaallee dhukkubsu qalbiillee dhukkubsa qalbii yoo dhukkubsatte qaamnillee waliin dhukkubsata bara jechuun amma haalli hojiin amma itti jiramu kuni hojii hamilee nama dhawu hojii saba samilee dhawu hojii immoo amantis miidhuudha maaliif jennaan kuni maali safuu dhabuudha tokkoffaan wallaalummaan wanti kun asirraa maddee natti fakkaata lammaffaan tarbiyaa dhabuudha tarbiyaan osoo jiraate silaa namni gocha akkana irratti tasuma hin bobbaa jedhee hin yaadu dubbii dhugaati akka tarbiyaa ta'u dhabuu irraa dubbiin mul'attu warri tarbiyaa tole qaanii qaba mataa qaqqabata haasawa filata akkas uffannaa filata adeemsa filata akshinii waan mul'isu filata maal yaada har'a yoo waan tokko ana sit dubbadhe waan qaanii tokko bor dhaloonni duubaan maal narraa barata namni taa'een alaalaa jiru maal naan jedhaa jira komentiin kennamaa jiru maal fakkaata har'a sadarkaa kamirra geenne sadarkaa gurra kana ofirraa murreetu malaal akkana ofirraa buusneeti subhaanallah akkana man dhageenye of goone
وان وفي جن ملئ رب كينا مال جدي ولسانا وشفتين جديتي وان نركاي كان دبته وان نركاي كان دبته مال نوغدي الرب توكو چن نركاي افان اللي توكو نوكني لكن غر لما نوكني علماء يسرت مال جدني وان رب علما ما كان غر لما كني في الرب مو اتنها توكو قفا غدي ليكون ما يسمعه اكثر مما يتكلمه واني علمنا ما كن غر غرات تغلچو غر متات تغلچو واني نمني كن دغيو وان الرب كان افر باسو كچالو اكتاو في واني نمني غر فيتي فدتو كن كافر باسو ار كچالو اكتاو في جدن هرا صدركا افر باسون على جتك يكون مال بليسارا مال ديغارا مال جكساجرا مال غرغلچاجرا صدركا جنة اتي هلال برغيني جچو سلام من ربي تأمن مال توقبا جتك يكون تقو ربي وجمالي وللنفيدة خيرنا فأرقم سيسا وشرنا فأرقم سيسا سبحان الله حديثة كيروهم دا يوادتن قلبي نمرفة تقو جرا حديث مال جرودة إن الرجل لا يتكلم كلمة إلمنا ما كن دبي دبة هجر الرسول كي صلوات ربي وسلامه عليه لا يلقي لها بالا جتش دبة سنيف قتيكا كنن جتشسن حقنا واميت حقنا أكنان الرتفيت حقنا ربي الرانا فقيست حقنا قند ربي تينا كاست جد إيه مدالا كان كن فيف جتش أكسي دبة هجرا لا يلقي لها بالا قتين كنو فيف مالي سأولت دبين سن يهوي بها في النار 70 خريفا سببا جتش تكتي إني قتي أصون كنينيف أصون مدالا كاينيف دبة سنيف إبدا جهنم كيس أمد ترباتم برا وقا ترباتم إبدا جهنم كيس إمالا ديمسيسو إبدا جهنم كيس إسفا كيس جران ما هندي كيسا حديثا كان كيسا ما لا بالله عليكم إن الرجل لا يتكلم كلمة يرو تكو تكو نمنكن جتش دبتو قبا كغتين كنينيف هكا اسمو لوغيتي دبين سن كجده مدالا كايفين جنة إن كنة جتش أكسي دبت جتش سمال إساقوته ربي الرئيس فقيسته جهنم كيستي 70 خريفا الله أكبر جدا فقينيا أمدا ترباتما وقا ترباتما يبدا جهنم كيسا إسا فقيسته جدا أكما مو فالا سنين الحديث وأنا ما أبدا شيء سبران لك مالك جدو وإن الرجل لا يتكلم كلمة أكسما مو إلمنا ما كن دبي خيري تكدبت كم مو خيري سن جتسن مدالا هغنا إساكاس تجده قلبي كيسا هنقبن وياك يا مربي برتي صدركا قدك إساقوت أكسي اللي جراجة شو كناف مالي وني يكون علمنا ما كنت أوقبو قام فتا توقب حياء قبات توقب حياء أولت صفة نتبيتو الحياء هو صفة الله عز وجل صفة ربي كيسا تكا صفة حياءاتي نعم صفتي واسالفتو وقانفتو أكا كينا متبيكا صفت ربي كينا تليق بجلاله وعظيم سلطانه إسام ملتي إسا فكاتي أكا كيناتي متي لكن قروا صفتي حياء أول ربي كينا كنمت حديث هم دي كينيات أقو إن الله حيي كريم ربي كينا أرجادا قام فتادا يو قبريتش إساكن هركا إساتنا ألفو ربي إساكنا جلق أبد قل لا قلتشو قل لا قد ديبسو كان الراس ألفته يو سنجدن يو ربي سر راس ألفته ميشو حديثة كان لا ربين يو أتي هركا جلق أبد يا ربي وان كان ناكن وان كان ناتي جتي وات ربي كان كدت سر راس ألفته ربي هركا كان كي كان نقول لا قد ديبسو أسو ديبسين كداتي كدت زن أسو سين أوادين أما أنت أتي هو ربي كان الراس هالد أبدي ربي كان الراك في أبدي أكفيت هاسون أكفيت دربتون أكفيت دبتون أكفيت قلتون لماذا ما كيست عندما يكون من ابن مسلم يرو إلما إسلاما إرا يوتو انفكتو يرو سنبرا دبري انتلا إسلاما إرا ناموس أبون أدبت أبون أرقم إرا انفكتو وانجد علماءني وأفر نما أفر إرا فكتو دا نما أفر إرا مو إرا فكتو دا جدا سن كيسا مالي دا الحياء حياءني قانين وسالفتون إرا وقانفتون برباچي سادا جدن كيساو إن را إرا برباچي سا شمر را دوبرت را إرا برباچي سادا جدن كناف وبلي وانكية ما تدرون الرأس تجر واي وسالفتو داتي سالفين صدركا دراتي صفة ربي كيناتي حياءني صفة ربي كيناتي إيغسي هو صفة أنبياء تربيتي صفة نبي كيناتي كيستو رسول كين صلوات ربي وسلامه عليه كان فين إساني هقم تكر رجلا انت لا مشرادة سن اللي واندري ويتاتي لا توان مالين فكاتو انت لا إداياتا
تهرأ هيرمتي من قربا إسي فودي أولسنت تسنو قول جرتو إسيسا إر سالفة جل الرسول لك إن صلوات ربي وسلامه عليه وسلم على نبينا محمد جتشا جدن كيست أديم سديما كيست إر سالفة نماتي إذا يا جوجو كيس جرتو قول كيس جرتو الر سالفة سيدني خلقي صلوات ربي وسلامه عليه انت التشمرة تأني أمة نبي الله محمد في جت قربان درجة جيسة أني أمة نبي الله محمد يديك يا ما شفاء إساني كجلو إسان فالليسوا متوان شريعة إساني هدام بوكسو سالة أبو إرى غافة وجد غافة قدأتو مال جيشو أكسما سفتي وسالفتو دا صفا صحابة رسول ربي قرقود داداتي كل إساني كيسه عثماني المعفان كيسه عثماني المعفان وسالفتو أما السندرتي صفة ملكا ربيتي حتى ملكا لين سالك أبن رسول الله قافتك وصلوات ربي وسلامه عليه بئريتك كيسة يوكين إيلا بشان الراورة بمكان كيسة كانت ميلا قد دچافتني هنگا جلبة إساني هنگا سربا كانت قل لا قل أني أفتا قل دي بساني ميلا قد درير ساني تا أنتوري أبي بكري سيني قب إسان كيسة جرانتا إيلا رفي إسان نانگا مرانتا عمر الله هم رفي هيما قافت هيما قل أني في سيني أكما إسان ميلا قد درير فتني وجين قد درير فتي تاي إيغسي عثماني المعفان اللي صدفا رفي يرو رفي رسول عثمان جنان قد دچافتن دفني يرو كان يا رسول الله مال يا رسول رب أبي بكر اللين دفنان آلا سلا جرت أنا مراك تأن قد اندفني عمر اللين دفنان قد اندفني مالي هو عثمان دفنان قد دفتني جنان ألا أستحيي ممن استحيت منه ملائكة الرحمن نما أنامتي نمامتي ملكا الرحمن الراقان فت الراسال فت الراهن سال فت وجدين جلبة قد إيه فت جدن صلوات ربي وسلامه عليه سيدنا خلقي ده شوف أم بقول قد سنك اتصال فت ولا ما أرجعني أسكيست عثماني المعفان نما واسال فت إني سالفنان ملكا ربي اللي إسرك سالفت تات أدا ملكا ربي اللي هن سالفت جتشو أرجني هرأ الرجد أنا نما الريران نما الرلافان نما ربي اللي سال بيت ملكا إسا وججرت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كلمة أما دبتها جركان كار دبتها أول كغنا دبته ديم نكان كلمات تكتي أفان إسانيتي هم بافة أفان إساتي إلمنا من بافتو ملكان بتا في مرقران إسر جراتو ملي كوان إني جد كل خير في شر بالرئيس كجدن أصوجر أصوبيكو إلمنا ما كن رب الله سالت أبيت ملكا إسر جرو كجد إساه بالرئيس الله سالت أبيت سنبرا دبريهو إلما نما هذا إسا أبوليس إسا أبا إسا إرى أرقمه أكسما أبا ديني دا أبا أمنتا دا سالفتو أبني سدركا قد بؤات القريرو اتقيني تجراجتشو كناف مثوري كان الرها سون إدو برباتش سادا أستاذ طاهر اتفوفنا سواني إن شاء الله اتما ديبين إيقا أبوليجو كيا قبتي هدوتو يو كأي كيستي وين واقعان فتشو كوني waan xiqqaa miti beeka hayaa jechuun waan tabaatii miti waaqaanfachuuni maal inni jennaani damee imaana irraa taate isiin iyyuu imaanumarraa beeka namni imaana qabu waaqaanfata jecha filata waan dubbatu filata nama itti dubbatu beeka bakka itti dubbatu beeka akka itti dubbatu illee beeka namni hayaa qabu jechuu namni hayaa qabu jalqaba rabbii isaa beeka amantii isaa beeka hawaasa isaa beeka kaayyoo isaa beeka bakka dhufee beeka maaliif akka dhufee beeka bakka itti deemu beeka akkamitti akka deemu beeka namni kaayyoo qabu nama galma qabu namni kaayyoo qabu nama milkaa'ina qabu namni milkaa'ina barbaadu namni kaayyoo qabu durumaa waan kaayyoo qabu dubbata malee waan kaayyoo hin qabne naasa'u waan nama rifachiisu waan saba maqaa xureessu waan amantii maqaa balleessu inuma hin raawwatu irraa fagaata namni ammoo arrabni isaa gadhiifamaa ta'e jalqabumaa maddi arrabni isaa gadhiifamaa ta'uudha maali jennaan bakki inni irraa madde inni jalqabaa tarbiyaa dhabuudha jenne islaamummaadhaan hin guddanne islaamummaa keessatti hin guddanne haadha fi abbaan islaamummaa keessatti san guddifne ta'a kanarraa kan ka'e karaa badii filate hadha namni baay'een karaa badii obboleessa kiyya maaliif filatte karaan badii kun akka si milkeessine harkaan jirtu ati san qofaa miti wanti ati raawwachaatiin hin jirtu keessatti yeroo amma keessa jirru jaarraa amma keessa jirru dhaloota amma wajjin jirru kana keessatti wallahi qaanfanne dhagahullee dadhabne argullee dadhabne jirra jechuudha yeroo ammaa kana keessatti
yeroo fasaanni badiin qaanyii takkaan alatti ifa bahee namni akka fedhe ta'u haywaan hanqate keessatti argama jechuudha. Harki caalaan namaa amma haywaanaa gadi ta'e argamaa jira jechuudha. Hojii isaatti haywaanaa gadi isa godhee isa argamsiisa. Jaarraa namni waan biraa xiqqeessu miti amantitti qoosuu jalqabe keessi garra yeroo kana. Kan maatii dhiisi, kan gosa keetiyyuu dhiisi, keessa dabartee wanti ati xiqqoosaatiin hin jirtu amantitti qoosaa jirta. Amantitti qoosaa jirta. Waan silaa namaaf hin malle waan kaaliqaa makluuqaaf kennu jirta. Xiqqeenyi kana olii hin jiru. Ganda xiqqeenyaa bifa kanaan itti fufte taanan namni akka kee xiqqaatu, namni akka keetti salphatu hin jiru, hin jiraatullee. Kanaaf karaa badii amma filatte kana gadhiise. Karaa badii gadhiise. Keessattuu ilmaan muslimtootaa, obboleewwan islaamaa kan hojiin taan irratti bobbaataniitiin hin jirtan. Maqaama kanallee taatu laalaatii rabbuma keessan san sodaadhaati amantii keessan eeggadhaa. Akkasuma ammootu saba keessanillee kabajaa. Gosuma keessanillee eeggadhaa. Wanti hadda miidiyaa irratti raawwatamaa jiru kuni waan dhaloota irraa gara dhalootatti dabrulle. Ati har'a addunyaa irraa osoo kan deemtu taate har'a badii raawwattee waan meeqa waraabdee kophaa teettee sanuu osoo idiit hin goone. Waan nama qaanfachiisu waan silaa dubbachuun silaa akka malee namatti ulfaatu kana dubbattee miidiyaa irratti gadhiiftee sanuu biraa deemtu. Osoo ati gaafa sana duute miidiyaa sanirraa badii ati raawwatte eenyu si haqamee natti hime. Eenyutu miidiyaa sanirraa badii ati raawwatte si kaasa. Malaayikaan si bira jiran kaan gaarii kee kataba kaan ammoo hammeenya kee barreessa. Guyyaa qiyaamaa ammoo galmeen hojii keetii hammeenya harka bitaatis si kennama jechuudha. Gaafa bitaan si kennamu san yaa seenaa kan kee gaafsa wanti ati fiddu tokkolleen hin jiru. Kanaafuu karaa badii amma filatte kan qaanfii dhabde kana gara waa qaanfachuutti deebi. Gara waa qaanfachuutti deebi. Keessattu ijoollee biyya keessa jiranii miti kan dadhabne amma. Ijoollee biyya keessa jiran tasumaa kan dadhabne illee hin jiran. Ijoolleen biyya keessa jiran haala gaariin jiran, hawaasa waliin jiran, waan amantii ofii keessa jiran, waan amantii isaanii xiqqeessu tasumallee hin dubbatan. Namoonni silaa waan hin taane hojjechuutti jiran waan hin taane irratti duulanii argaman kunniin eenyuun jennaan namoota silaa of jijjiirraa haadha abbaa kiyya jijjiiraa maatii kiyya jijjiiraa jedhanii amna dheeraa deemanii rizqii silaa ittiin jijjiiraman barbaadantu dadhabsiise amma. Kana jechuun keessallee warra biyyoota biroo jiraatan osoo hin taane warra biyya takkatti qofa keessa jiraatantu dadhabsiise jechuudha. Warra biyya takkatti qofa keessa jirantu dadhabsiise. Keessayyuu silaa biyya amma isaan keessa ta'anii waan fedhan raawwatan kun akka fedhan ta'an kun biyya kabajamtuu biyya ergamaan rabbii keessatti dhalatan biyya ergamaan rabbii keessaa ergaman biyya qur'aanni rabbii keessatti buufame keessa ta'anii bakka sanuu hoolaati kan seera hin qabne seera malee dhufanii iyyuu barsanuu silaa jijjiiramuuf dhufanii akkasitti rakkatanii bakka kana gaaniimi silaa jijjiiramuu qaban harka caalaa miti tareeti warroonni waan kana irratti bobba'aniitiin hin jedhan. Oromootu waan jettu xirracha takkaa foon marti ajaayaa jette. Nama kana hunda biyya kana keessatti illee maqaa kan xureessaa jiru murna xiqqishuu ijoollee muraasa ho'iiti.